Sharafoonni maallaqaa egaa akkuma beekamu gadi bu'ee yookiin immoo qannasee argameetii jira jechuudha. Biyyoonni kamiyyuu kan hin qannasne hin jiru kanneen akka Saawudii Arabiyaa, Dubaay Diraamii fi akkasuma Chaayinaa Heewaan, Turkii Riilee, Ameerikaa Doolaarii fi Kanaadaa Doolaar, Saawudii Riyaal akkasuma Joordaan Baahireenii fi biyyoonni hedduun isaanii akka Kuweet fa'a qannasanii jiru jechuudha. Sababiin qannasuu maallaqaa yookiin immoo sharafni qannasuu immoo egaa akkuma beekamu saayitiin kun saayitii itti lolli jiru bakkuma hundaattiyyuu jechuudha. Dabalataan immoo xoommanni illee kallattii lamaaniinuu kan jiru kiristaanas ta'e musliimoota sababa kanaafis ta'uu danda'a jechuudha. Namoonni baay'een immoo wayyoo ani maallaqa baay'ee harka kaawwadheetiin ture akkaman godha warri jettanii hin yaadda'inaa jechuudha. Maaliif har'a yoo gadi bu'e borummoo ol ka'uu danda'a waan ta'eef yaaddoo keessa isin hin gashu duuti biyya wajjinii irriba waan jedhaniif jechuudha. Egaa guyyaan har'aa akkuma beekamu maarchii 10 baatii 3 2026 jechuudha. Haala sharafni irra jiru waliin ilaalla karaa lamaan karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankiidhaan jechuudha. Egaa karaa baankiidhaan nigdi baankii yookiin immoo commercial bank of Ethiopia akkasuma baankii daldala Itoophiyaati kanan isiniif fidu jechuudha. Tokkoffaa irraa yoon isinii ka'e Ameerikaa doolaar irraan isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 186.29tti gadi bu'ee argameetiin jira. Egaa akkuma beekamu hanga 192 irraa ka'ee gara 186tti gadi siqee inni kun immoo jalqaba waan ta'eef xumura ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf hin yaadda'inaa. Dabalataan namoonni Beeruutii jirtanii fi akkasuma immoo Joordaan jirtan doolaara fudhattan gatiima Ameerikaa doolaariitiin jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.0 yookiin duwwaadhaan oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 131.12 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 106.38 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 136.58 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 110.11 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 240.20 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 194.87 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 26.16 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa Heewaan tokko 21.74tti siqee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.19 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 216.30 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Yuuroon tokko 181.29 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 250.33 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Paawundi sterlingiin tokko 203.57 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 17.20 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Oomaan Riyaalidha. Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 488.76 oolee jira. Akkasuma mootii birrii sharafaan sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaarraa 610.73 oolee jira. Egaa akkuma beekamu maallaqni yeroo akkuma guddina maallaqaa isaatti yeroo qannasus yeroo dabalus jechuudha. Kanaafuu 615 irraa kaasee gara 610tti gadi siqeetiin jira jechuudha. Takkaan birrii 5 qannasee argameetii jira jechuudha Kuweetiin. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 492.16 oolee jira jechuudha.
Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 50.16tti gadi deebi'ee yookiin immoo hir'atee argameetiin jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay Diraamni tokko 41.66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.90tti gadi siqee argamee jira jechuudha. Egaa akkuma yeroo baay'ee irra deddeebiin isinitti himu jechuudha. Warri Saudi Arabiyaa jirtan maallaqa keessan yeroo ergattan akka baay'ina maallaqa keessanii yookiin immoo guddina maallaqa keessanii isiniin jedheetiin jira. Kanaafuu namoonni maallaqa guddaa qabdan 22 jira. 22 jechuun Riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 46 jechuudha. Akkasuma namoonni maallaqni keessan immoo xiqqoo taate immoo gara 23tti siqee jira jechuudha. Kana jechuun birrii Itoophiyaatti jechuudha 45 isinii ergaa jiru. Kan 45f adiin isinii erganis jiru. Irra caalaatti garuu kan amma ergaa jiran 45 ergaa jiru jechuudha. Sababiinsaa sababa maallaqni gadi bu'eef jecha yeroo gadi bu'u immoo dafanillee isin harkaa fuudhuu dhiisu jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een yaaddayina akkaman godha warri jettan jechuudha. Maallaqa keessan uf harkuma kaa bijin godhina maaliif yeroo harpi yookiin immoo lolli dhaabbatu inumaa ergama maallaqni haala bareedaatiin jechuudha. Kallattii kamiinuu sosocho'aa hin jiru waan ta'eef maaliif maallaqni kan inni waddadu yookiin immoo kan inni qaala'u yeroo daldalli olii gadi adeemu jechuudha. Daldalli deemaa hin jiru amma meeshaaleen alarraa galan takkaallee waan hin jirreef jechuudha. Sababiinsa bararaan yookiin immoo xiyyaarri waan hin jirreef bakka kamirrayyuu waan daldalli dhaabbateeruuf jechuudha. Ammaaf yeroo lola kanaaf jechuudha. Namni doolaara bitu gadhaanaa yookiin immoo gatii namni bitu nama xiqqaa ta'e persentii xiqqishuu ta'e kanaaf kan inni waddade malee kan inni rakase malee sinja harkatti rakasee hin hafu jechuudha. Namoonni maallaqa guddaa qabdan guduffaa kaawwadhan isiniin jedha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko 40.80 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 265.7 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahreen Diinaaridha. Bahreen Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 496.1 oolee jira. Akkasuma Egyptian Poundidha. Egyptian Poundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.51 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruuppiidha. Indiyaan Ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.72 oolee jira. Akkasuma Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.93 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Israa'el Shiqilidha. Israa'el Shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 56.72 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Namoonni viidiyoo koo irraa fayyadamtan yookiin immoo viidiyoon koo isin fayyadee beeku yoo jiraattan laayikii keessan tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma warri haaraa tattaatan immoo sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Hiriyoota keessan biraa akka ga'uuf immoo sheeriitti gochuu hin dhiisinaa. Turtii biraa yookiin immoo sagantaa biraa viidiyoo biraa walitti deebina. Nagaan tura.